Iriyagalota yata matuyuba kalloda tatuji Iriyagalota yata matuyuba kalloda tatuji Riyanda vendibi u arru manasirbi kena aluti hamdi خدت يا بنت قلت فيدورا خدت يا لخو قلت فيدورا فاشكدي نجاخب مسلمي سيدورا قد بدست حركنا ملو يو أرنو دبري لما تيجدو Davidastu hakanamelo yo arranu davle wawidi gadi والمداتي تسفقاتي واليانا لا 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 جلالتين بيت فضا في ديكو نصبود قبيك أرها والمتاتي تسم فقاتي واليانا لا 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 جلالتين بيت فضا في ديكو نصبود قبيك أرها هاي دسي قلبي أسكتو يا تجلوتي يا فؤادي سيجا لتشوكروغا أدي صوبا مامتي يا لامبوشي فديتي إلي سلافلا سلام قلني جلال أدي شمبيرون لابلا بنتو جوهو شمبيرون لابلا كتنالي خفانا كاما نتبدا تبنلا بكان طيبات وقوة جلالتي كارا نقدو فورو راغولاي نيويا ويا ترى واللي آيان تبدون الراي كرمنا إدادو يا الله سيجا لتشوكروغا هاي أدي صوبا مامتي جلالامبوشي فديتي إلي سلافلا سلام قلني جلال أدي شمبيرون لابلا أدي شمبيرون لابلا خدت يا بنت قلت فيدورا فاشكدي نجاخي مسلمي سيدورا خدت يا لخو قلت فيدورا فاشكدي نجاخي مسلمي سيدورا Davidastu harkanam mallu yo arranu davni lamati gatu Davidastu harkanam mallu yo arranu davni wawili gatu Gati me yeroo amma kana me kara artii amma jiru kanatti adeebinuti artiin Oromoo amma jiru me akkamitti ilaaltu kan kalee sun jira kanarraa kana artii Oromoo kan gama muuziqaatiin jiru garamitti deema jechaa jirtu me haala kamiidha kan isin ilaaltan amma gaa durii fi dur
sirbaan wallisaan Oromoo kudhan hin caalu arrammoo kumaatama na fakkaata. Kuni gahee hawaasaa keessatti guddina kan ammoo sabni ni hubatee warra dandeettii nu caalaa qabu sagaleenis ta'ee dandeettii adda addaatiinis ta'ee rakkoo adda addaatiin warri ol ba'uu dadhaban hedduutu jira jechuudha. Isaan sunis fageessanii yaaduun gaariidha. Ammoo guddoon kaleessaa fi har'a garaagarummaan guddootu jira. Kaleessa haga tokkootu sirba aayikanoonni yookaan sirbituun wallisoonni warri dandeettii qaban haga xiqqashaa tokko har'ammoo itti dabalamaniiti kumaan wal jala deemaa jiran. Haa ta'u wal jala deemuu qofa osoo hin taane jaaramu. Ka jaarameetu fedhii isaa guuttachuu danda'a. Namni jaaramin bu'aa takka hin qabu zeeroodha isaafis hin guutamtu. Akkuma sabni biraa wal jaaree wal jala deemaa jiru kanatti aartistoonni Oromoo wallisaa qofaa miti. Warra kitaaba barreessuu jira. Waan adda addaa keessatti warreen hirmaatan aartiin tun hundi wal gurmeessitee yoo wal jala deemte jaarmee tokko ititaa yoo qabaatte fedhii isaaniitii fi fedhii hawaasaatii fi fedhii biyyaatillee galmaan gahuu waan dandeenyeef jecha ani gaa fageessee hoggaan laalu jaaramuun barbaachisa heddummachuun maatii miti. Wallee isaanii baasa haga takkoonni ja'a bikkinni itti falmatee itti waan isaa himatee itti badhaasa arkatu yoo hin jiraatin yoo eemii barbaachisuun goolii ka'eef sun bikkaan hin gahin ammallee akkuma kaleessaatti abaacaa jennaa jechuudha. Isa suniif ammoo furmaanni guddaan akka nama tokkootti fageessee hoggaa yaadu xiqqaan guddaa kabajee guddaanis xiqqaa kabajee aartiin Oromoo wal simattee aartistoonnii fi warri dandeettii qaban hundi waliin akkuma jara waliin jiraachaa jirru kanatti iddoo qabaatanii falmatanii bu'aa isaanii malu bu'aa biyyaaf malu dandeettii rabbiin kenneef kana caalaa mul'isuudhaaf yoo tuuta ta'an qofa jechuudha. Isa sun egaa kan furmaata nuu kennuu dandayu ani guddoo warra aartistootaatii fi keessaafuu warra hojiiniin an hojjechaa jiru fageessitanii ana qofa onni jaan hin dalagu. Yoo waloo taate malee galmaas gahuu hin dandeenyu wal jala deemuun dirqama bikka jirtanitti wal gurmeessinee wal jala deemnee kan fagoo jiruu fi kan dhihootis marihannee tuuta taanee tokkummaa teenya tane yoo jaarranne qofa fedhii ummata keenyaatii fi fedhii biyya teenyaatis galmaan gahuu dandeenya taniin dhaammadhu takkittuma tana. Hayyigaa dhugaadha ergaan keessan ergaa guddaadha. Egaa weellistoonnis daawwattoonni keenyas kana akka ofitti deebi'anii yaadan taasisa. Mee keessattuu irra caalaa amma sirboonni hedduutti ba'u isinillee teessanii hin ilaaltu hin dhaggeeffattu. Sirboonni durii haga ammaatti hin dhaggeeffatamu. Duuba isaarraa wacallee qabaatullee maalillee qabaatullee bara haga baraa dhaggeeffatamaa jiru. Sirboonni keessaan egaa hedduudha egaa sirboonni dur jiran jechuudha. Bara haga baraa dhaggeeffatamaadha kan jiru. Sirboonni amma ammoo gaafuma teessanii guyyaa guyyaadha kan inni ba'u ilaalaatidha kan isin jirtanii. Mee walaloo fi yeedaloo isaarraan ala irratti ergaa isaan qabatanii ba'an akkamitti ilaaltu? Ergaa isaan fudhatanii ba'an walaloo fi yeedaloo keessatti sirbuudhaaf qofa sirbumoo ergaa isaan qabatanii ba'anoo agamimmoo dhaggeeffatamaa jiru. Yeroo dhaggeeffatamu sana boodan bada. Kanaafiyyuu mee kan isin akkamitti ilaaltu isin nama muuziqaa keessallee turedha. Kan akka kamiinidha kan isin ilaaltan? Galatoomii artistoota warra amma ka'aa jiruu fi warra jiru wajjinillee wal lolchisini. Wal lolchisuu miti gaa. Kuni guddina aartii keenyaaf illee dirqama gaa. Waan jiru walitti himnee wal guddisna. Kanaafiyyuu jirama keenyaaf illee dirqama. Keessa waan qublaati. Guddoo wanniin ani akka nama tokkootti madaalee fageessee yaadu sirbi kun walii lama. Sirba yerootii fi sirba hegereeti. Sirbi hegeree daarektii warri agartee kanatti ka'eemman tana haala yerootii wajjin walii qabsiisee sirbi gartee kanatti jaanii
warraaqaatis haa ta'u haqabsootis haa ta'u kaanis haa ta'u hagartee ji'a jaha amata lama taa'u sun booda dhabamu guutu. Gaaddisa ganama deemanii deemudha. Jechuun warra kaleessaa dhugaa jennu warri kaleessaa sunis wanni isaan hojjetan yeroo sun keessatti alaan ala garaa isaanii keessaati waan ummanni cinqatee rakkatee itti du'aa jiru suni ka'anii fageeysanii qilleensaan samiin urjiin dachiin marga qurxummiin waa meeqa wal keessa makanii akka gurri namaa kun hegerees dhaga'uu danda'utti dubbachaa duran jechuudha. Sirbi kun ka dagalee oofanii sirbanii fi kanuma kanatti gartee attaak yookaan maanta ni jiraa miti fuulletti haasoytuu fi kan dabsitee fageessitee haasoytu wal dhaba. Garaagarummaan kana gaa waan haga tokko wanni inni hubadheerraa yoo balleessallee nuuf kolcha guddoo wanna suniin dhaammaddaa waan hegeree dhugaa jennu wanni hegeree nuti warri artistoota waan kaleessaa osoo hin taane waan amata 10 booda dhufu waan amata 20 booda dhufu waan amata 30 booda nu dhufu jiraatu akka warra raaguutti raayinee hawaasa keenya dammaysuudha. Isa sun egaa sirbii bulee oolee amata lakkaawwatu isa boruu sun jechuudha. Rakkoo naannawaatis haa ta'u rakkoo biyyaatis haa ta'u ammoo waan iftaan amata dhufu amata 10 20 booda nu dhufu yoo kan dubbannu taate sirbi nuti baasunu sunis dirqama ni tura. Akkasumallee dhaggeeffatummaa akkasittis namni attention kennaa fi dhalootaaf illee fudhachaa deema. Sun immoo kan kumaatu jette sirbii hedduudha. Kiyyaas ta'uu mala kan nama biraatis kan ji'a jaha taa'ee amma tokko taa'ee achumaan namni irraanfatu guutu. Akkasitti yoo fageessinee yaadni gaariidha nu hundaafuu. Hayiqa. Mee umaroo kanarratti yaadni kee maal fakkaata? Sirboota amma bahaa jiran irraa ka'uudhaan mee maaltu artistoota irraa eegama? Aartii Oromoo guddisuu keessatti kan gama muuziqaatiin jiru keessatti isin warra kaleedha. Isin warra amma isaan karaa qabsiisudha. Kanaaf isin warra dura darban irraa muuxannoo argattanii har'arra geettanii isaan kun immoo maaltu irraa eegama jettanidha kan isin yaaddan. Mee aartiin muuziqaa Oromoo garamitti deemaa jira? Kanarraan immoo weellistootaafis ta'e warra ogummaa kana keessa jiraniif ergaan ati qabdu hoo maali? Eegaan duwwaalaa ilmoo dubbatee fideenini bifa lamatti addaan baasee ilaalamaan bifa lamaan gaaddisni ganamaa kun yeroo aduun dhiitu bara lakkuma deemuuni aduun dhiitee ni kutaami yeroo saniif yeroo galtee gaaddisni ganama yeroo keessa teessu galtee tasiif fayyadaa beeda faayidaa guddaa qabaa yeroo saniif dhukaasa jechuudha dhukaasa kan dhukaafamu jechuudha yeroo ammaan tanaatti baay'inni walli isaan wallifamaa jiru akka gaaddisa galgalaa inni kun bifa lama qaba gaaddisa galgalaa jira haa yeroon saatiis hin dabarree eegaree boruufillee dhaloonni boodaatillee fakkii irraa fudhatee galtee itti wallisu san bifa lamatti sadarkattiin kaayee jira akkasitti baay'inaan ammaan tanaan dhaamsii hin dhaammadhu osoo gaazexaan akkanatti ilaalaniiti waan inni raajuu galtee dubbiftee beektaa achi boodachuma keessaa eegata akka dubbiftee booda sirbi osoo akkas hin taanetti sirba yeroo hunda ilaalamu hawaasa keenya akkanumaan dhaama kan artistootaafis san ta'uu qaba. San ta'uu qaba kan fuulduraatiif illee galtee dhaloota boodaatiif illee galtee fakkii ta'u baay'inaan san ta'uu qaba. Kan dhukaasaa galtee ammaan tanaatis dhabamuun qabu baay'inaan inni nama kan galtee dhaamsa dhaloota nu boodaatiif dhaamsa qabu san ta'uu qaba kanuma irratti walii galla sanumaan jaa. Egaa galatoomaa egaa ni gama koodhanii waan qabadhee xumureeraas immoo waan hafe jettan itti dabalachuu dandeessanii carraa isinii kenname Yellemoo. Ani guddoo galatoomaa FIB'n nu yaamee nu afeertanii gaafiidhaa fi deebii nu gaafachuu keessaniif galata qabdanii horaa bulaa isiniin jenna. Sun bira dabree artistoota keenya kanneen ifaajjee godhanii afaan keenya kana jabeessuu irratti kan bu'aa takka irraa hin arganne jireenya isaanii jiruu isaaniitis gadhiisanii afaanuma kanatti hirkatanii jiraachisaa turan kan wareegamanii fi kan jiranillee baga jiraatan jecha kan du'eefis rabbi rahmataa godhu jecha kanneen keessaa akka abdii qopheefaa hojii guddoo dalaganii sirbaan walaloodhaan yadaleedhaan dandeettii guddaa rabbi kenneef jechuudha. Isaan sun
bakka gargariitti waan dubbatamullee hin dhagayu haa ta'u immoo qoonni isaan aadaa yookaan taayilantii yookaan sirba yookaan weedduu qalalanii lafa kaayan dandeettii guddaa qabanii baga asiin ga'anii kan du'ees rabbi rahmataa godhu jenna akkasumatti kanneenis keessaafuu warra gartee gaafaa bara 60 Hamid Liibaan nama dandeettii muuziqaa cimtuu qabaachaa ture. Warra Afran Qalloo keessa jiru garuu guruppiin maqaa adda addaa qabanii haa ta'u innis keessaa tokko muuziqaadhaan koordiidhaan waan silaa namni biraa sabni biraa hin goone yeroo suni taphachaa ture isaafis rabbi rahmataa godhu jenna Hamid Liibaan jechuudha. Akkasitti egaa guddoo wanni niin jedhu kan jirus baga jiraattan hundumaafuu artistoonni Oromoo karreefu jeetti waliigallee wal jala haa deemnu. Kana malee warri nu dhageeffatanii fi nu daawwachaa jirtan FIB'n keenya waliin qabna kan ummataati fedhii keenyaa fi keessanis waan calaqqisuu jecha qotee bulaa waliin hirmaannee jireenya qabnu kanaa fi kan egereetis waliin hirmaanneeti galmaan keenya galatoomaan isin jira. Doktora Wallisaa Doktor Ali Birraa isa dursee galatoonfachuun barbaada. Osoo manuma kanatti gitaaruma kanaan sirba isaa tirbeetii mi'a dhiiroo sirba keenya hamnaan jegaan utuu walquban qabne akkuma ilmoo jee walquba qabaachuun hafii kan nama jala jiru waltee ilaaluunis gaariidha. Akkasii kan doobbaan jan qulluun doobbaa jalaan bishaan dhuga janii beektaa gaafa kana qabaa miti ha doobbaa isuma kana jalaan akkasii dhuga akkasumatti qaamanuma ilmoo kanarratti nama hedduullee wajji wal qunnamee nama baay'ee wal qunnamee ilmoon kun amma finnu qabeeti ani amma as keessaa manan qabu makka nama tokkotti ilmana ilmootiin taa'u jira inni dhufee dhageenyaan dhufee jechuun maaliif duraaniin qalbii isaa qabaa miti dhufee dhageenyaan dhufee gaamma isaa wajjin mana isaa kanan illee manan qabu nuti reeffate isaa wajjin jiraachaa jira akkasumatti isarra dhufuudhaan nama baay'een baree egaan diitiitti yaan nama daalee mee sirba keenya dhageessinaan jee sirba yeroon dhageessu kabajamuun akkasitti iskoonsira naatee sirba kilipii xiyyeetan ammaan tana baasee tana isaa kilipii xiyyeetan iskoonsira naatee deebisee akkasumatti deebisee miila kiyya kanallee kan miidhamiin ture ammas namni biraa asumatti manuma ilmoo kana laalchuu ilmoo laaluu dhufanii Kadir Aliyyi Gandoo jaama innilleen waa baay'ee naaf yaadee ilkee xiyyeetanillee cabxee turtee kilipii irrattillee xiyyeetan gubbaarra cabxee farrokkeedha illee ilkee tanallee naa kaayee akkaan nan koflee wala ta'u duraan bira dheetin jira beektaa tanallee na godheen sin jee akkasiiti namni waliif kafana saniifuu galata guddaan qabaa isaaniif galata kan galchuun barbaade akkasiiti bikka jirru wal jaarree shukkarri maqaa dhabee shaayiin maqaa rakkattee kan tokko sirba tokko ammaa dalagaa jira gaafa sirbatanis as keessatti waa hedduu jira shukka amma yoo uteela layte shukkara naaqa cini jetta hin jettu shaayii jetta isiin sambaalaa shukkarri kophaatti nyaachuuta maqaa dhooyisee jechuudha. Shukkarri maqaa dhabee laala. Uteela laytu shukkarri hin jiru shaawuma akkasi shaayii maqaa dhooyisee maqaa rabbiitti waa galuun jira. Akkasitti dhokote baay'ee jira hayyuun hedduun akkasii wallaaluu gaariidha jechuuf hin jee. Galatoomaa kanuma dhaammadhe. Egaa daawwattoota keenya turtiin keenya akkuma tufeettidha kan inni jiru qophii simboo aartiidha kan daawwataatiin jirtanii qophii simboo aartii keenyaadhaan immoo aartist Elemoo Alii fi aartist Umar Gobbee qabannee jirra egaati isaanillee amma sirboota tokko tokko karaa keessanii nu qaqqabsiisu nu waliin turaan mallee. Sirani kabani
Akabuna kami jangan dikara Ilalu jangan tiamku kawajira Abami etakabe Sosobula para Motuya infoto na dumine sikura Nalito nalerte sa pangatagan Iwal na reate awan sinapali Pambira tibiti jalan lumamali Agan si jalan si jalan lumamali Agan si jalan si jalan lumamali Oba to sinjira Malbahni adani Oba tianjira Malbahni adani Oko nanti dahli Hakani riyani Narana tuardi Nati jalisi Pagata kinito Kagan rafa yinsu Bahagia lalakiti Rupinan gagantu Jamalan gentakan Gusti Jamalan gentakan Gusti Walinu haduti ng kamuna soda Tamapos na dati na sakal terada Pinagkisututin Pagkusuraganda Titi malas na hindi Walang italada Titi malas na hindi Walang putaganda Ang sudah pati Pandati Abdi sudah pati Pandati Jalan kita nanti Tahun jagat ini Dalam bikin siti Dalam sikap ini Dalam bikin siti Dalam sikap ini Dalam bikin siti Dalam sikap ini baay'ee bashannanne egaa mi'a mammoo dabaree kan eellee mootii aniif umar immoo jalaa qabnaa mire ayyeeqa itti nu qaba Yokin hojjadhu yokin baradhu lameen irraa tokko filadhu maslufummaarraa fagaadhu yokin hojjadhu yokin baradhu lameen irraa tokko filadhu maslufummaarraa fagaadhu yaa obboleeyyan koo xiqqaadhaa fi guddaa wabiin jireenya fuulduraa barumsaa barumsa dhabuun qalbii aradumsa fira lagachiisee diinaaf si bobbaasa ifin dagatinaa barnoota jabeessa yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu maslufummaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu maslufummaarraa fagaadhu yaa obboleessa koo sittiin hima halli garii namaan deema
ifin dagatin bakka jirtu imammadu gara guddinaatti imammadu gara guddinaatti imammadu gara guddinaatti yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu maslufummaarraa fagadhu yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu maslufummaarraa fagadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu maslufummaarraa fagadhu yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu maslufummaarraa fagadhu. Silalam kepeting sikadil lakisu ya yaron teberti lagu ya teku silalam kepeting sikadil lakisu ya yaron teberti urji samida ya dake namida lalusu manarga yomuman sirgada ya urji samida ya dake namida lalusu manarga yomuman sirgada. Wiyani sujida shikiti narkedu halkanis yadake shilmi narkedu wiyani sujida bokona narkedu halkanis yadake shilmi narkedu ya ulki samida yadake namida lalusu manarka yom masikada Dogui atoko silanaf gebute sigadi lakisu yo yaron dabarte Dogui atoko silanaf gebute sigadi lakisu yo yaron dabarte ya urji samida ya dake namida lalusu manarga yomuma sigada ya urji samida ya dake namida lalusu manarga yomuma sigada guyani sojida shikifin argaddu halkanis yadoke shilimin argaddu guyyanis hojida shikifin argaddu halkanis yadoke shilimin argaddu ya urji samida yadake namida lalusu manarka yomuma sigada
Aluma Toritu Akkanatti daftee itu Ati ifni kan kee Wani itti wayyaa Ati ifni kan kee Wani itti wayyaa Bari yoonu baatu Jalan kama fayyaa Ya aduh bari Itu Aluma Toritu Akkanatti daftee Injarjerin aduh Suta deemaa Ihi Injarjerin